Mana keetti galuu barbaanna ree ilmaan keetii wajjin. Khalaas ni dhufnee si galchinaa akkam jettaa taanuma nurraa qeebal taa'edha. Namni biraa akkasitti ergame ni jira. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha jirtanii baga nagaa taatanii nagaa nuu idanga guyyaarraa walitti deebi'aa jirra akkam odeessa fayyaadha jirra kun alhamdulillahi. Eegaa irraas dachaane maaliin dachaatan jechuun keessan oolamu wallaahi gaa waa'ee yaaddoo sabaatiin deebi'aa irraasi alhamdulillahi. Inni nagaan gabbee wanni guddaan inni nagaan gabba'uudha. Takkanaatiin isinin jaa. Eegaa mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf gandisaa warrisaa ilmaan sadii irra facaasanii sababaan isin ilmaan irra facaaftes yuutuuban dalaginii akkanaan quba qabuttu jechuudha. Yuutuuban dalagin yuutuub haraami osoo jettuuni irra facaaftee deemtee inninis gaa namni yuutuuba dalagu yuutuub dalagaaf qabaa maallaqa ijoollee tanaan guddisu yuutuuba irraa harkataa. Eegaa akkasumatti namni hundi manguddoon hundi dheeyitee ijibbaattee jirti. Hatta mataan kiyyalleen viidiyoodhaan ol hin baasini malee isin bilbileetiin ilmaan kee keessa deebii jechaanii ture. Eegaani akkuma beektan namni yeroo dheertuu waliin dalagaa ture. Anaaf yaaddoo sabaati. Gaafas yuutuubaroonni nu kanatti hin heddummaanne. Alhamdulillahi ilaa irraa hojii jirra amata afurumoo akkana kaniif yuutuub kana gubbaa jirru. Isin guyyuma keessa lafaa katee yuutuub dhaabdu malee etteeni ilmaan facaaftee qottee jechuudha. Eega isiin baate adawwiin itti heddummaattee ka isaa rifatuu fi ka isaaf gaddu jidduu adawwiin isaatis baay'attee akkuma namni gaariin jirutti hamaan jira. Wallaahi rakkatee ilmaan kanaa wajjiin jireenya isaa jireenyi ulfaataadha. Yaman keessatti jireenyi ulfaataadha. Akkasitti ilmaan kana gubbaan dubbiin tun irra dhuftee mana hidhaa akkuma gartan san mana hidhaa seenee wallaahi mana hidhaa seenee namni hundi isaaf gaddee itti boo'ee du'aayii teessaniin. Namni hedduun nu wajjiin dhaabbatee nu hundinuu warri yuutuub dalainu yuutuub irra waraabni akkuma gartan san du'aayii teessanii nu cinaa dadhaabbatanii yaaddoon gabbee jechuudha. Eegaa alhamdulillahi baga rabbi baase. Haa ta'u haati ilmaan isaa eega inni duraan mana dhufuu ni sodaatti. Eeguma inni qabamee kutee sababaan inni itti qabamee kutee akkuma beeytan muciyyoo biyya tana amma dhuftee yeroo gabaabaa nama as keessaan qabdu muciyyoon. Mucaan iyyaalloon Farhaan jechuun yookaan Ambootuu sababa sanitti yaa'iin tun isa geessee jechuudha. Muciyyoo tana jaartiitii jeteettuun mucaan qabatee isa qabate isaa wajjin wal qabate. Biyya namaa tana keessatti dhalaa nama hin qabne hogguu harkan dhalaa bakka hin qabne hogguu harkan dhiirtinis gaanii beeytanii namni ol keessa jira. Yoo nasiiba siitiin nama gaarii bira mudatte malee dhalaan ni godda'amti. Akkuma beeytan namni dhalaa itti saqacaanaa waa hedduu godhaa jiran. Dhugaa dubbachuuf ni agartan onlaayinaa kana gubbatti. Dhalaa fi dhiirtinuu namni ammaan tana taariiba diimaa biyya Arabaa tana dhufu hedduu miidhaa irra jiran. Miidhaan isaan irra jiran dhalaan nama hin qabne dallaalli qabeeti dalagaa amata fa'aa daleessifata. Yookaan dirqiin humnaan itti fayyadama. Warri waan akkanaa godhaa jirtan asumaan dhaamsa isiniif dhaama irraaf qusadhaa gaarii miti wanni kun. Ammas wanni guddaan nuti Oromoo warra godhaa jirru
nuti saba biraan tuyi of malee saba biraa guun isiniin jiru amma Tigree jira, Amaaraa jira, Somaalee jira. Namni kun hundi taariiba haaraa biyya tana dhufa. Nama kana hunda keessaa warri wal miidhu immoo nuyi maaliif akkasiin beekan? Amma gaara Suudii namni cinaan tokko ni beekan kan beeynes ni dhaga'a ni arga. Gaara Suudii kana keessatti Tigreen nama keenya qabdeeti kaanchii gubbaffanniftee jala teeysee qamaati. Hanga inni maallaqa guddaa gaafatanii maallaqa buusisan jechuudha. Deebii namni taariiba akkasiin nama fidu ammaas ilmaan xixiqqaa kanatti dirqiin itti fayyadamu. Dirqiin maallaqa biyyarraa dachii gurgursiisanii biyyarraa akkasitti akkasiin hin dhiisu itti saqacaanaa maallaqaas buufachiisee abbaa fadhu gurgurata. Ni gurguraa bara. Namni ni bita maaliiba. Gurgureeti araba fa gurguree arabni ammaas deebi'ee Tigree fa gurgura. Akkasiin miidhaan nama keenya irra gahaa jirti. Kanaaf yaaddoo keenya yaaddoo sabaa bifa kanaan haati mana isaa eega mucaan kun isa qabsiise booda sababa miciyyoo tanaatiin jechuudha. Miciyyoo jaartiitii jettee jettuun naa gadhiisii jee inni miciyyoon akka nama hin qabne harkeeti ilmaanis ni gargaarti biratti ol qabe malee yaaddoon islaama rabbiiti. Nama dhala saqacaana jee yaaduu miti ragaan baafan. Akkasitti miciyyoo tana jaartummaaf waan barbaadan takka hin qabu. Takkasiiti gaafa sababa micoo kanaatiin qabamee kutee miciyyumaa mana jirtu yaaddoon qabamee garraan ilmaan walirraa qabanii isaa fi haati mana isaa ilmaan jidduu jira. Ilmaan sadi dhiisi ilmaan takkaa'uu jaarsaa jaartii walitti deebisa. Noomin isin hima. Jaarsaa jaartummaa jechuun kun maqaan bismillah halaal jaamu kun barakaa qaba. Niqaa wal fuudhuun bareeda. Haa ta'u sababaa kanatti isiin osoo duraanuu ilmaan isarra facaaftee deemtee miciyyoo bira dhiisanii gaa namni hedduun yuutubaroonni akkuma gartan sanitti ilmaan isaa tajaajiluuf quba qabaachuuf bira deddeebi'anii ilmaan osuma quba qabanii guyyaa boodaa guyyaa xumuraa jechuudha. Miciyyoo isii bira jirtu ilmaan keessa jirtu haati sa'aadaan gandii yaaddoo sabaa mana dhufee mana isiin gaa namumaa keessa jira jechuun namaatu dhufee ilmaan laaleettuuf irraa bante akkasii gaa sagalee siitu gaddiiseetiin jiraanii dhaga'uun dhabdanii irraa bantee gorseentu haadha manaati. Intalman mana kana keessaa gootaan gadhalanne inaafti. Wal qabatanii ilmaan sii walitti guurattee dhaabbu viidiyoon sirraa waraabaa osoo miciyyoon jettuuni ilmaan sii guurattee baafattee jechuudha. Akkasitti amma ala jirti isiin tun. Haa ta'u walitti deebi'uun isaanii waan hin oolamne. Manguddoon karaa dawwaltee gaafachaa jirti. Barbaadaa jiran walitti deebifna jaanii. Kanuma keessa namni akka isaan adda facaan fadhuus ni jira bara. Namni keenya akkuma si jaalatu jirutti si jibbuus jira ni beektan jeetii yaadda. Kanaafuu du'aa'iin godhaafanii jaarsaa jaartii rabbii walitti haa deebisu. Asumaanuu du'aa'iin haa hojii godhaa fi haadha ilmaan isaa rabbii yaadduudhaaf haa deebisu. Takkasiiti mee waan inni dhufeef amma karaa kana osuma isin dhageessanii haadha mana yaadduurra bilbileetiin wajjin haasawinaa waan isiin jettu nafaana tura walumaanuu haadha geenyu jechuudha. Irratti bilbila galii karaa mana keetii galii eegaatti deemtee yaaddutti adawwiin baay'attee maaliif adawwii dura qabdaa abbaa mana keetii jeetii wajjin haasawaa hanga dhumaatti na hordofaa waliin haalaallu. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee irratti bilbila nafaana turaa bilbiluttiin jira waan isin jettu waliin laal.
Hello. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saat akkami nagaa? Magana fayyaadha. Yaa yeroo hedduu sittiin bilbilaa waan jalaan kaaftu. Eenyuuti? Ana dacheedha dachaasi. Dachaasi? Akkam jirta nagaami? Nagaa alhamdulillah isa baanerra. Wallahi nagaa kaayiti asumaayin sitti as bee haa takka gaafaan dawwalu amma duraa sosoonii fi yaaddoon hidhanamin duraa sittiin bilbilaa ture. Hin kaaftu waan taateen beekwani. Amma kaa waan ta'e waliinuu agarre ati soggaan dhaga'u ilmaan guuratte ilmaan haadhumaa hojii bareedaa baga fudhatte ilmaan fudhachuun kee na gammachiisa. Ati ilmaan keetti dheeyitee naman beeyne biraa ilmaan kee fudhachuun ililliinuu haadharra bareeddi. Atis ilmaan kee fudhachuun ammoo waniin ammaan tana si bilbileef akka gartee mana keetitti deebituun fadhaa yeroo dheertuu nuti wajjin turre osoo nii fi sadarkaa tanan ga'inu amata dheeraa dura nu beeytaa naaf yaaddoo walii jajjaboodha. Nama dila kan ammaan tana si dubbisu kanarraas nuti wajji nyaatee anniin beekaa. Saniifuu akka mana deebituun fadha. Lakkii haa obboleettiitii isii erganii miti ani dhugaa dubbachuudhaaf gaafa meeqa osoonii fi miidhaan tun irran dhufinis si bilbilee bilbilan kaaftu nama hedduun kaaftu. Ammoo adawwummaan mana keessa hinte tun rakkinni mana keessa dhufe kun sababa ati baatetti malee maaliif gaafa dur hin jiraatin gaafa ati ilmaan kee keessa jirtu. Ansaniifuu amma wanni niin barbaadu ati ilmaan keetiif mana keetti galuudha. Gurbaan kun hangaan mana keetti galuu barbaannaree ilmaan keetii wajjin. Kalaas inni dhufnee si galchinaa akkam jettaa tanuma nurraa qeebal taa'edha. Namni biraa akkasitti ergame ni jira. Meetti yaadiiti siifii miti. Laaman guddoon biraa osoo ergamtee jiraatte na durallee anis geeti jenumaan bobbaafadhaa jeetiin sababa takkaan dubbanne waan keessan kana sababa adawwiin mana isin seente kana dubbachuu danda'eef hin jaabbaleetiti. Dhuga. Raajuma. Ajee kalas naaf isaanis tokkuma. Naaf isaanis tokkuma ati akkumatti galtettu galii anis geetii bobbaafachumaaf hin jee galii waan barbaaddu hundaanuu si cinaa dhaabbannee si cinaa jirra. Takkasiiti anis tanumaan deeggaraa eega isaan akka qabaatan naaf isaanis tokkuma ati ani ammishii mana kee keessa galuurraa hin ajaa qaba ilmaan keetii wajjin. Akkasii eega isaan akka qabaatanis anniin deeggaraa ammoo sumaa galee mana dhufuun qabaan inshaallah. Ayyee rabbi haa tolchuuti jiraas harkan darbini. Akkas godhiin siin jedha. Itti yaadime waa hundaafume itti yaadi atummaan atuunuma beeyta. Ayyee obboleettii nagee ta'e galatuumii naaf jiraadhu. Ilmaan kee keessa nagee ta'e jiraadhu. Ayyee nagaan naa jiraadhu nagee ta'e baa. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhageessanii haasa'isee hamtuun qabdu. Hamtuun qabdu kun isiinis oggoon laalu na dura namni itti seenee wajjin haasawaa jiranii Raajiidhaa fi Bahaar Faajii waliin jiranii aadii isaan galchaniis
nuti tokkuma akkuma isiin mana sii keessa deebitu feenaa du'aayii nu godhaa cinaa daddaabadhaa du'aayii teessaniini galatuumaa du'aayiin teessan yaaddoo sabaatu ni baaftee ishiis mana galchiteeti yeetii yaada nurraa duuban jiinaa galatuumaa horaa bulaa hanga viidiyoo biraa waraabadhee isinii deebuu nagaa annaaf jiraadhaa sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa nu gargaara isin qabna.